وأنت قبري بالله سارة كناف من كين يقول لك سنة كيسة تناقرنا مكمل ما تجي دمي قرنا كباردا كمان كباردا أكثر كابو ولا ما لا لا ولا مكابو جلو ما نون تي ولا مكابو ولا مكيجي إيشين تجي سويو هو يموبي خلاص قيسوا قلتوا موبي إنسان موابرة تجتمعنا يا ربي سناگر كارو ديماتي أكس قراتي سنيس فرماتا أرساني protection قرا علمو سنيس اللي أكا خرا فرماتا إسن مورتي جروب بخرا بين إسني على بيسو جواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت كنت بتشوف بعدا ورا شرطة الجروف دبي ميديان كبي موتو ما نندن تناقف بيكارا إتيان سودان مو إتيان سودان ورا كاين كبدو تانيو تتأجرتن واني المو إسرتي جه نمن هندينو ديمه مالي UN تسني ما في كيزين نقول ما في ورا كله نفلتي جاتو خنا بيخا وقبدن خنا نبتشو بربادان هوتو خيسا ورا غردو والله يونن دوئ جرو بلانكو ماكينة سلي جرو غايا نولو بوتي دم ندان تانكمنو وانغالتي كوبا كبادا أجرت لغا هرتو لبوتي دم نانغالا كودي لبوتي دم أوجي كودي توك لما فهم هات كونو قبمتي سماين نتو لفن سنت والله أكسي ميديا قدا بيجرو دبتو قونا إنو مايو هارا قب سيسون فرماتن تاتو والله فرماتن تاتو هارا قب سيسون منا إبدان قبطة جرو تبين زلنا قوتا نقاسن اتما نتو إبدان قب سيساتاي والله هاتي كو قبمنان والله أنا إسفانا كمان مالك بنزيني تري كده بيجتي إنه ما هو سورة كسرنا كبا نبغى كسرنا بيكا مبارك سيمي بس أصل بيجود مبارك أكثر يقول ياسر لازم سيمي بران نتي أجيفدو نتي واقعدو هندن دنيا سندي ور ميديا هون أمة هون سيجاري وركان كبد جاني هذا يو هي سيساني لي ور بيخنا هما بكتان هما نقول يو جانو ni beita warra biyyaadhaa yoo dhufee micootanaaf kan himude UN dhaqee mootummatti kan himute waraqaa paaspoortii waan qabaniif kan addunyaa waan qabaniif waan tokko godhuu ni danda'an. San immoo nuti goosisuullee hin dandeenye. Makii koo waan siin galee jira beektaa waan an dhagee asirratti tun dubbadhe waan garaasii godhesu kanaafan keessaa sitti malee. Edaanuu ani utuun ilmoo durbaa hoggaa afurii qabaadhee ani irraa du'e. Anamma kan kiyyannatti dhaga'amu jiraamna. utul ilmoo gaafurii qabaadhee irraa du'e abbaan barbaade qilleetaamiin diqaalaan sagaaturaan bushtiin qo'ee isin buusee arrabsaayyuu diqaalaan jechuudha ilmoo kootti taphatee kee haati manaa kiyya yoo isin da'iifataate hin doorsisaa jechuudha akki haadha kee si deesse doorsisi deesse bushtii an haadha ilmootii laphee baachoo ta'e malee lubbu kiyya nama sodaatu miti qoshasha biyya tokko keessatti nyamiti eessa yoo jiraatu eenyuun nu sodaatu mube miiraani miti akkasiin dubbatu sa'aati tokko waliin bilbilaa isa hojii rabeetta maal kana qabanii sirriitti malee himuu qofaa miti qabanii ajjeesanii mashar muxaa kana diqaaladha kun ilmoo namaati miti maal ilmoo qotaate shukrii akkasuma ilmoo qotaate itti dedamee wallahi dhugaati mana kiyya baatu kudheefa yoo taate abbaan macaawushaa taate jechuudha. Mube wanti sii galuu qabu wanti kun kana qofa ta'uu dhiisu mala quba qabdaati garuu kanan dhageesse mala kan biraa akka jiru beektaa. Wallahi hin beeku. Karaas shira jira nata jette shira jira kan biraa jiraachuu mala wanti kun qoradhume atumtiyyuu kudharfan yookiin torban lama dura. Ani nageenya wallahi. Ankoni Garuu wanni kun haadholiidha dubartoonni. haadholii keenya obboleewwan keenya dubartii miskiina roorroon dubartii abbaan manaa irra hin jirre roorroon dubartiin jaarsi irraa deeme yookiin irraa du'e eeggatanitti roorrisanii ka'anii mirga koon barbaadadha seeraan yeroo isin jettu immoo roorroo kan biraa namoota biraatiin ijaaramanii akkasitti dubartiitti roorrisuuni tuwaaleekum yoon dhimma kana dhiise boolli haadha koo nyaate naa nyaatu. Lubbu itti dabale makanatti qoba qaban
kakadheemiti nan godha innan nan godha. Mubaarak waan dhiifamuu qabu mitiin siin jee. Waan dhiifamuu qabu miti. Abo lama roroo lama daa'imni akka malee taate ammas deebi'anii haadhati daa'imaa sun akkan dubbanne affanamuuni roroo lama dhala irratti wanni akkanaa hin barbaachisu bileeqi. Dhalaan haadha dhalaan nuyi haadha teenya obboleetti teenya sinigalee dhalaa keessan eenyu dubbatuu qaba. Nu dubbatuu qaba. Ifirraa dubbatuu hin dandeessu. Amma odo haadha ilmoo tanaa akkam taatee dubbattime akkamitti sanirraan deebisanii immoo roroo biraa irratti oofuun ishii doorsisuun kun du'a lammaffaati. Ambari amma qaallicha waan dhimma abbaa dhimmaa qaallicha waan kana godheerra warra silaan namummaan itti dhagahamee qaalicha kana salphisuu qabuutu sila warra salphisuu qabu sila salphisuu qaban shira xaxuu isaaniitu na aarsaa jiran. Mubaarak wallahi maal jechuun shira xaxuu jechuun Maaki tuusitti mee miira keessa qabtaa siin jedhe waan nama dhagee dhiisi siin jedhe tuusitti mee wallahi miira keessa qabta isiin shawaa an mubaarik jimma isiin kiristiyaana an islaama wanni walitti dhufine tokkittiin hin jiru namummaa otee malee garuu shiiratti xaxanii doorsisa dubartii abbaa manaan hin jirre sin ajjeesan jedhin ilmaan diqaalaa kottu haala manaa kottitti dawwalee sin ajjeesa jedhin bushtii dhiiree yoo taate dhiirummaa qabatte dawwalii mee jedhin meme. Akkasumas seeraan itti deemaa miira keessaa bahetti moo be'ammatuma ta'e. Laalaan jedhamu malee shukuriyaa tobba manaa keessatti sirra hin jirre abbaan keessatti loluu deema. Amma wanti kun hafuu hin qabula. Hafuu yoo qabee boraate yeessaa mana namaa keessa ilmoo guddifataa hin jirtu jechuudha akkasitti. Garuu immoo miiraan utuu hin taane koominiitii maaliif hin geessisan ishee koominiitii maaliif hojjetama dhiisatti qaama hunda asirratti hin dubbannu nus laaffataa hin jirru anis waan godhamu qabu godheera hin goone samma dhumaatti wallahi hin goona wallahi immoo dubbiin kun xumura beekaanaan immoo suuraan dhokatu. Rabbina sana miti wanti gochuu qabdani. Rabbina haa dhoksu inumaayyuu isinitti dhaaddataan godhee isin agarsiisa ijaan. Yoo suuraan nama kanaa dhokote Rabbina haa dhoksu. Wama isinitti dhaaddataan. Wanti dursi dhugaa sana baasurra isheen yoo lubbuun jiraattedha dhugaa suura bahuu danda'u. Laayifii Mubaarak Cumee waan irratti boosuu qabna. Dhaggeeffadhu. Haada bira fiti haada godhaa jechuudha. Maki. Si dhaga'uutti hin jiran. Waan gootan dhimmi kun dhimma nama hundaati. Dhimma nama tokko qofatti dhiifamullee miti akka sabaatitti illee akka biyyaatti biyya san keessa jirtanii isin hundi keessanuu dhimma kana bira bu'aatii hordofa. Dhimma kana walumaan qabdanii. Sillee dabalatee asilis dabalatee mubaarakis dabalatee yeroo achi keessa jiran nama hundaa dabalatee dhimma kana walumaan jala bu'aa walumaan qulqulleessa nama tokkotti dhiisuun hin barbaachisu. Kanaaf amma waliin seennee keessaa bahuun hin barbaachisu. Waa murteessine walumaan murteessine dhimmi kun dhimma Oromooti. Oromootu waa irraa eeggataa jira uummata kanarra taa'ee maaliif keessaa bahuun barbaachise. Yoo gartee waan furmaata illee godhame walumaan furmaanni godhama. Yoo furmaanni illee dhabame jedhamee walumaan deema walirra dhiisuun hin barbaachisu. Waan taateef dhugaa kana waliin jala buutanii hawaasaaf barbaadaa jirta waan taateef. Walumaan bira bu'aa barbaada. Walumaata kenna. Namni naa barreessaara naa waloo godha waan ta'eef obboleewwan keenya akka boonaa akka tilee hundi keessan iyyuu obboleewwan keenya ka dhiiraa gadi fageessaa ilaala dubbii kana. Keessattuu warri haala manaa qabdan of ilmoo qabdan osoo isin irraa duutan ilmoo keessan irraa abbaan barbaade itti taphatee silaa kana moomaan ani tuwayitii tun ka'ee haala manaa kiyya irraa du'e ilmoo kotti rorrifamu.